Nagaan Waaqayyoo abbaarraa isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Onlaayinii yuutuubiitirraan sagalee Waaqayyoo kan hordoftan hundumti keessan akkam jirtu? Ani obboleessi keessan nagaa guutuun qaba. Yuutuubii koodhaaf namoonni haaraa taatan sheer, sabiskiraayib godha. Gooftaan sinaa eebbisu, barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Egaa barumsa gaa'ilaa walii wajjin barachaa akka turre beekamaadha. Har'a immoo mata duree dhala godhachuu jedhu irratti walii wajjin wanta gurguddaa laalla. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa gaa'ila godhachuu keessatti yookaan immoo gaa'ila tokko hundaa'ee gaa'ila hundaa'e sana jidduutti inni ijoo fi hangafti dhala godhachuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa amma dhala godhachaa jirra moo akkam yaada jedhu walii wajjin in ilaalla. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Dhala godhachaa jirra moo jennee of ilaalla jechuudha. Sagalee kana keessatti of ilaalla. Sirriitti of ilaalla jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Waaqayyo har'a nu barsiisa. Sagalee isaatiin nu barsiisa. Dubbii isaatiin nu barsiisa. Waan nuun jedhu qaba. Waan nu gorsu qaba. Waan nutti dubbatu qaba. Dhala godhachuu mata duree jedhuun walii wajjin ilaalla jechuudha. Dhala godhachuu mata duree jedhu wajjin walii wajjin ilaalla sagalee Waaqayyoo irraayi. Macaafa faarfannaa 27 irratti sagalee Waaqayyoodha. Inni dubbata. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haleluuyaa. Akkas jedha. Ilaa ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuun bu'aa inni namaaf kennuudha jedha. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuunis bu'aa inni namaaf kennuudha jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ijoolleen maalidha? Kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuun immoo bu'aa inni namaaf kennuudha jedhee sagalee Waaqayyoodha dubbata jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuun immoo bu'aa Waaqayyoo namaaf kennuudha erga jedhee booda isatti aanu immoo boodarra walii wajjin ilaalla. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Dhala godhachuun bu'aa Waaqayyoo namaaf kennuudha. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Ijoollee kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Dhala kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Mucaa kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waan harka ofiitiin godhatan miti. Waan suuqii deemanii bitatan miti. Waan bocanii tolchanii argatan miti. Kennaa Waaqayyoo namaaf kennu dhala jechuun. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Egaa dhala godhachuun gaa'ila keessatti dhala godhachuun waan guddaadha. Waaqayyo wanti inni gaa'ila uumee fi barumsoota kanaan darbe keessatti gaa'illi sababni inni uumamee fi Waaqayyo sababni inni gaa'ila hundeessee fi gaa'illi madda oomisha namaadha. Galanni ulfinni Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Gaa'illi madda oomisha namaadha. Bakka namni itti oomishamudha. Bakka argama namaati. Iddoo namni itti argamudha. Warshaa mootummaan Waaqayyoo yookaan immoo warshaa mootummichi inni hangafti ta'e mootummichi inni guddaan Waaqayyo kan hundeessedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Hundeessaan warshaa kana Waaqayyo mataasaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jennee kanaan dura barnoota darban keessatti ilaalaa turreerra. Eeyyan dhugaadha. Gaa'ila kan hundeesse Waaqayyoodha. Waaqayyootu hundeesse waan ta'eef namni gaa'ila diigu Waaqayyo biratti fudhatama hin qabu. Kanaaf isa Waaqayyo walitti hidhee eenyuyyuu addaan hiiku akka hin dandeenye macaafni qulqulluun jara sararee nutti hima. Egaa har'a immoo maal nutti dubbachuu barbaada? Dhala godhadhaayii jechaa jira macaafni qulqulluun. Dhala immoo natu isiniif kennaa jechaa jira. Dhala godhachuun bu'aa Waaqayyoo namaaf kennuudha. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuun bu'aa Waaqayyoo namaaf kennuudha jedha. Egaa namoonni gaa'ila keessa yeroo seenanii yerootti dhala isaan godhatanii agarru. Kaayyoon gaa'ilaa hangafti kaayyoon gaa'ilaa inni guddaan wanti Waaqayyo gaa'ila uumee fi gaa'ila keessatti dhala godhatanii iddoo sanatti namni akka oomishamuuf Waaqayyo gaa'ila sana kan hundeesse. Sababbiin hundeeffamuu gaa'ilaa namni itti oomishamuuf. Iddoo oomisha namaadha. Iddoo argama namaadha. Har'a garuu namni erga wal fuudhee booda dhala godhachaa jira.
keessattuu warroonni baranne jedhanii hin beekne warri jedhanii egaa macaafni qulqulluu yommuu dubbatu ogummaa biyya lafaa kana gowwummaatti deebiseera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u beekumsa biyya lafaa kana Waaqayyo dubbii isaatiin gowwummaatti deebiseera akka gowwummaatti lakkaa'eera Waaqayyo jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Beekna warri jedhanii baranneerra warri jedhanii dhal ergaa wal fuudhanii booda waggaa sadii fi luphii ni fudhatu yookaan immoo iyyuu mala ittisa dahaa ni fudhatu jechuudha. Mala ittisa dahaa fudhataniiti waggaa 3 osoo dhalan godhatiin turu. Inni kun waggaa 6 osoo dhalan godhatiin tura. Inni kun waggaa 7 waggaa 10 osoo dhalan godhatiin wal fuudhanii kan turan jiru. Waaqayyo garuu gaa'ela kan inni hundeessee fi kaayyoon isaa inni jalqabaa dhalaa godhataniif. Ilmaan namaa garuu kaayyoo Waaqayyoodhaa kana karoora Waaqayyoodhaa kana diiganii dhiisaniiru. Booddeetti gataniiru. Kuni Waaqayyoon duratti fudhataman qabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Ilaa ijoolleen kennaa Waaqayyooti dhala godhachuun bu'aa inni namaaf kennuudha. Erga jedhee booda ilmaan dargaggummaadhaan godhattan akka xiyya jagnaati jedha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Akka xiyya harka jagnaa keessa jiruuti jedha. Ijoolleen kun dargaggummaadhaan godhattan. Ijoolleen dargaggummaadhaan godhattanii akka xiyya harka jagnaa keessa jiruuti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Xiyya harka jagnaa keessa jiru. Eeboo harka jagnaa keessa jiru. Darbannaa harka jagnaa keessa jiru. Waraana harka jagnaa keessa jiruuti jedha. Maaltu ijoolleen bara dargaggummaa keessanitti godhattanii Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ijoolleen bara dargaggummaa keessanitti godhattanii akka xiyya yookaan waraana yookaan eeboo harka maalii jiruuti? Harka jagnaa keessa jiruuti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jagni tokko eeboo of harkaa yoo qabaate eeboo of harkaa qabu sana osoo harkatti baatu diinni isaa itti rorrosu itti gadhiiseet ija ba'a malee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Itti gadhiiseet ija ba'a. Itti gadhiiseet diina isaa gombisa. Kanaaf ijoolleen dargaggummaatti argattan akka xiyya harka jagnaa keessa jiruuti. Har'aa namoonni yeroo dargaggummaatti daa'ummaadhaan ijoollee godhachuu hin jaallatan. Dargaggummaa isaanii keessatti akka wal fuudhaniin ijoollee godhachuu hin jaallatan. Maaliidhaaf? Waaqayyo kaayyoon Waaqayyoo inni guddaa fi hangafti namni akka lafarratti baay'atu barbaada Waaqayyo. Namni akka lafarratti baay'atu barbaada Waaqayyo. Karaa kanaan namoota tokko yoo ilaalu baay'ee itti dinqisiifadha. Garuu karaa isaan ittiin deemantu sirrii miti malee. Haadha manaa garaagaraa haadha manaa baay'ee fuudhuudhaanii ijoollee baay'ee ni godhatu. Inni kun sirrii miti. Haadha manaa tokkicharraa ijoollee baay'ee godhachuun hin danda'amu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ijoollee baay'ee godhachuun hin danda'amu. Haadha manaa tokkicharraa ijoollee baay'ee godhachuun hin danda'amu. Haati takka ijoollee 9 da'uu kan dandeessu ijoollee 2 hafti. Kun maaliif ta'e? Sanyiin baay'een lafarraa kan badaa turee fi namoonni baay'een sanyii baay'eetu lafarraa badeera. Namoota sanyii baay'eetu lafa kanarraa badaa ture. Sababni isaan lafa kanarraa badaniif maali jettee yoo ilaaltan isuma kanaadha. Waan dhaluu hin barbaanneef, waan da'uu hin barbaanneef, dhala godhachuu waan hin barbaanneef sanyiin baay'een lakkoofsaan kan muraasatee jira, kan lafarra sirumaa dhabamee jira. Waaqayyo garuu kan inni barbaadu dhalli lafarratti ilmi namaa lafarratti akka baay'atu barbaada Waaqayyo. Horaatii baay'adhaa irra lafaas guutaa jedheera Waaqayyo. Waaqayyotu jedhe. Ana miti kan amma sitti haasa'aa jiru kana miti. Kan jedhe Waaqayyotu horaa baay'adhaa irra lafaa guutaa jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Horaa baay'adhaa
horaa baay'addaa. Har'a dhaabadhaatti mee of ilaalaa baay'achaa jirtu moo xiqqaachaa jirtu? Lakkoofsaan muraasachaa jirtu moo baay'achaa jirtu? Mana tokko keessatti daa'imni tokko hafuun eega jiraate, mana tokko keessatti daa'ima lamaan hafuun erga jiraate, warri seera ittisa yookaan immoo mala ittisa dahaa kana fudhatan yookaan immoo warri mala ittisa dahaa kanatti fayyadamaa jirtan warra hin fayyadamne gaafataan jiru. Warri itti fayyadamaa jirtanii mee dhaabadhaatii of ilaalaa. Dhaabadhaatii al tokko mee dhaabadhaatii of ilaalaa. Sanyiin keessan baay'achaa jira moo xiqqaachaa jira? Sabni keessan baay'achaa jira moo xiqqaachaa jira? Keessattuu amantoonni karaa lamaan baay'achuu hin danda'a. Tokko wangeela lallabuudhaan, lammata hooloruudhaan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Horaa baay'adhaa kan jedhe Waaqayyoodha. Kan horru haadha manaa tokko yoo qabaanne haati manaa tokko ijoollee 9 hanga 10tti dahuu dandeessi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ijoollee 9 hanga 10 miidhaa tokko malee yookaan immoo dadhabbii tokko malee dahuu hin dandeessi haati tokko. Yeroo ishiin deessu, dhala tokko yeroo ishiin deessu, dhala san irratti kunuunsi guddaan godhamuufii qaba. Gargaarsi guddaan godhamuufii qaba. Gargaaramuu qabdi, kunuunfamuu qabdi. Abbaan manaa ishee kunuunsuu qaba. Gargaaruu ni qaba. Cinaa ishee dhaabachuu qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haati manaa tokko ijoollee 9 hanga 10tti godhachuu dandeessa. Sanii ol kan godhatan ijoollee 17 18 kan godhatan agarreerra haati takkitti. Amma san jechaan jiru. Ijoollee 9 fi 10 godhachuun hin danda'amu. Kan na ajaa'ibe keessaa akkas jedha. Namni warra akka xiyyaa kana mana guuttate haa gammadu jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Macaafni kun kan inni jedhu warri xiyya kana mana guuttate yookaan immoo ijoollee dargaggummaa isaatiin argate warri mana guuttatan haa gammadanii jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Yeroo diinni isaaniitti falmu, yeroo diinni isaaniitti falmu isheen laasifamanii jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Har'a bee diina biraan qabnu nuti. Diinni keenya daabiloosi. Daabiloosi immoo lafarra akka nuti jiraannu hin barbaadu. Lafarratti akka nuti baay'annu hin barbaadu. Sanyiin kan keenya lafarra akka badu barbaada. Keessattuu kiristaanonni lafarra akka badan barbaada seetan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seexanni mataa isaa waan qaxaqqaxaniif, hojii isaa waan diiganiif kiristaanonni lafarra akka isaa jiraatan hin barbaadu. Sanyiin isaanii akka baay'atu hin barbaadu. Dhiibbaa gurguddaatu irratti geeffamaa ture. Mala ittisa dahaan kun kan inni dhufeef inni hangafa kiristaanonni dhala akka hin godhanneef. Seexanni karoora kana halkanii guyyaa itti faajee kan inni baase kiristaanonni lafarratti akka isaan hin baay'anneef. Mataa isaa waan qaxaqqaxaniif, hojii isaa waan diiganiif. Yesuus Kiristoos hojii sheexanaa diigeeti deebisee adaricha eenyutti kennee waldaa kiristaanatti kennee deeme. Kiristaanotatti laatee deeme. Adaraa kana kiristaanota jechuun warra Kiristoos duukaa bu'anidha. Kiristaanota jechuun warra Kiristoos Yesuusitti amananidha. Isaanitti laatee deeme adaraa kana. Isaanitti kennee deeme adaraa kana. Kana kaayyoon malli ittisa dahaa kun baheef inni hangafa kiristaanonni lafarratti akka isaan hin baay'anneef. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Raawwatameefii jira.
galma geefi jira yootan tokkoon keessan mana keessan laala. tokkoon keessan mana keessan laala. Fayyadamaa jirtu malatti sadaa. Takka deessanii waggaa 12 fudhattu. Yookaan osoo hin ta'in waggaa 5 fudhattu. Ijoollee lamaa ol hin qabdan. Yommus hin deebitanii barbaadan mallitti sadaa sun gadaamessa keessan waan cufeef. Gadaamessi keessan waan xuraa'eef dhala godhachuu dadhabe. Namoonni baay'een barbaadanii kan dhabdan jirtu. Ofii irratti cuftan. Warshaa waaqayyoo sun irratti bane. Balbala waaqayyoo sun irratti bane ofii irratti cuftani. Macaafni qulqulluun dhala godhachuun bu'aa waaqayyoo namaaf kennuudha. Ilmaan dargaggummaatti argaman akka xiyyaa harka jagnaa keessa jiraniiti. Warri isaan kana mana keessa guuttatanii jiranii hagammadanii Yesuusiidhaaf galanni guddaa. Mana guuttattee qabdaati. Mana keessaa qabdaa. Ati yoo kana gootee jirtaa waan jettan ijoollee 4 qabam. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Annama ganna 30 keessa jiruudha. Kana jechuun waggaa 30 keessa nama jiruudha. Ijoollee 4 qaba. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Cufne waaqayyo gadaamessa kun narratti hin cufne. Anis hin cufu. Sa waaqayyo banee natti kenne hin cufan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hin cufu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mana keessan gala ilaalame. Firoottan keessan keessa seenaa ilaalame. Gosa keessan keessa seenaa ilaala. Sanyii keessan keessa seenatti ilaala. Isin irratti hojjeteera. Raawwattanii baduutti jirtan. Raawwattanii lafarraa dhumuutti jirtan. Sanyiin keessan raawwatee baduutti jira. Karaa lamaan baay'atti waldaan kiristaanaa. Dhala godhachuudhaan akkasumas galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u wangeela lallabuudhaan. Kan ajaa'iba keessaa dhiyoo keessaa maatii tokkotu gooftaa fudhate. Maatii sana tajaajiluudhaaf yommuu mana isaanii dhaqu maatiin sun ijoollee baay'ee qaba. Ijoollee gahan mana tokko guutuu Yesuusiidhaaf galanni guddaan baay'een gammade keessi ko. Al tokkoon namni tokko gooftaa gaafa fudhatu tokkichi nama 10 wayii qabatee gara mana waaqayyootti dhufe. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Harka guuttachiise waaqayyo. Mana isaa guutuu godhe waaqayyo. Ammallee haa eebbifamani maqaa Yesuusiitiin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan tokko isinitti hima. Namoonni tokko waaqayyoon caalaa seera waaqayyoo kana waaqayyoon caalaa fooyyessuu barbaadu. Ofii keessanii dubbii waaqaa keessa galtanii sirreessuu kan barbaadan jirtu. Akkas jedha namoonni tokko. Ijoollee godhadhee waan nyaachisu yoon nabe cobbuunatti taa'edha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isinittan himaan. Mucaa koo ishee jalqabaa Faasigaa kan jedhamtu yeroon godhadhu waaqayyo mucaa kana gaafa naaf kennu ani mana koo keessatti waanan ofirra buusee haadha manaa koo wajjin uffadhee buluun qabu. Kan nyaata naafuuti. Kan garaatti kan nyaata naafu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan garaatti kan nyaata hin qabu. Waanan uffadhee buluun hin qabu. Waanan keessa buluun hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Homtuyyuu hin jiru. Duwwaa turre. Faasigaa jennee mucayyoon dhufteenna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Faasigaa jechuun maal jechuudha beektu? Bira darbuu jechuudha.
gaafa mucaan kun dhuftee gaafa mucaan kun mana keenyatti dhalattu gaafa mucaan kun mana keenyatti argamtu bira darbuutu nuuf ta'e maal bira uffata dhabnee waan uffannu dhabnee buluu bira dabarree uffanne waan nyaannu dhabnee buluu bira dabarree nyaanne nyaachuu yuubichaa miti warra hin qabneeyyuu nyaachisutti kaane uffachuu bichaa miti warra hin qabneeyyuu uffisutti kaane maal eenyutu dhufe faasigaatu dhufe Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u osoo faasigaan jirtu immoo Waaqayyo dabalee Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u tinsaa'ee nuun jedhe tinsaa'ee nuu kenne immoo lammaffaa irratti Waaqayyo tinsaa'ee jenneen kan lammaffaa dhufeen immoo Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u kaaneerra maal keessa rakkina keessa dhiphina keessa yaaddoo keessa agartanii eebba baatanii dhufan ijoolleen kunni nutumaan qabnu ijoolleen kun baatanii dhufan nutumaan qabnu nutu amma eebba isaanii nyaachaa jirra Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u eebba kan faasigaa fixuu dadhabne nyaannee fixuu dadhabne hin jira hin dhumatu bira darbuudha yeroo hundumaa mana keenya keessatti rakkina bira darbuudha Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u harka Waaqayyootu mana keenya keessa jira karamiin dhufe karaa ijoollee keenyaa dhufe dabalee immoo iyyuu sadaffaa irratti immoo ammas Waaqayyo lammaffaa irratti tinsaa'ee jenneen tinsaa'ee jechuun maal jechuudha ka'uudha baqa kaanee irra keessa Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha maalidhaan nu kaasee Waaqayyo ijoollee nu kenneen nu kaasee Waaqayyo kennaadha kaa kennaa nu kenne sanaan nu kaasee Waaqayyo bu'aa nu kenne sana Waaqayyo bu'aa nu kenne sanaan nu kaase hin kaane itti dabalee Waaqayyo ammallee hin kenne Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u Riyooboot jenneen maal jechuudha bal'anneerra Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u lafa onaa keessatti dur osoo homtuu hin jiraatin soodha manaa kootii walitti hin dhufin dur lafa onaa keessatti abbaa macca lamaana taasisee Waaqayyo jedhee tan faarfadha ture na bal'isee Waaqayyo jechaan ture bal'adheera jechaan ture sadaffaa irratti gaafa dhufu Riyooboot jenne galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u Riyooboot jenne sadaffaa irratti Riyooboot jenne Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u ameen ameen Riyooboot agartanii amma maaltu dhufe bal'inatu dhufe bara Riyooboot keessatti immoo ni bal'anne tajaajilaan ni bal'anne jireenyaan ni bal'anne haalaan ni bal'anne waan baay'eedhaan Waaqayyo nu bal'iseenaan Riyooboot jenneen Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan arfaffaatu dhufe immoo itti aane meeqan qabas hin jedhu afur Yesuusidhaaf galanni guddaan arfaffaan gaafa dhufu immoo akkas jenne Minaasee Yesuusidhaaf galanni guddaanaa ta'u Minaasee jechuun maal jechuudha Minaasee jechuun immoo irraanfachuu jechuudha maal irraanfanne rakkinoota bara keessatti turre sana dhiphinoota keessa turre sana osoo dhalan godhatin rakkina gurguddaa keessa turreerra osoo dhalan godhatin dhiphina gurguddaa keessa turreerra erga dhala godhannee waan baay'ee Waaqayyo nu irraanfachiisee rakkina mana keenyaa nu irraanfachiisee rakkina maatii keenyaa nu irraanfachiisee rakkina biyya keenyaa nu irraanfachiisee rakkina jireenya keenyaa nu irraanfachiisee kan keenya kan mana abbaa keenyaa nu irraanfachiisee Minaasee jennee moggaas Minaasee Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaa irraanfanneerra kanaaf maqaan isaanii maqaa Ibrootaati galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u Yesus inni guddaadha inni lammaffaa Amaariffaan ba'e tinsaa'ee jechuun ka'uu jechuudha inni jalqabaa faasigaa jechuun hiikni isaa bira darbuu jechuudha itti aanu immoo Riyooboot jechuun bal'achuu jechuudha inni itti aanu immoo Minaasee jechuun irraanfachuu jechuudha jechuudha kanaaf warri xiyya kana mana guuttatanii hagammadanii jedha macaafni qulqulluun hagammadanii isaan diinota isaanii biraa tiyyeella'anii chaakaatoo daalaa baara nuti diina biraa hin qabnu nuti seexana diinni keenya seexana Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaanaa ta'u wangeela nama lallabaa jiru kana faasigaatu narraa fuudha tinsaayeetu narraa fuudha Riyoobotitu narraa fuudha Minaaseetu narraa fuudha wangeelli kun itti fufeera jechuudha karaa mana kooti keessa itti fufeera karaan ofiirra deemirra isaan adeemsisa
itti fufaara jechuudha wangeelli mana koo keessatti. Hin dhaabatu wangeelli. Ibiddi wangeelaa qabate hin dhaabatu. Ibiddi wangeelaa qabate mana koo keessaa hin dhaabatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin dhaabatu. Itti fufee deema. Daangaa cabsee deema wangeelli kun. Na baay'isaara Waaqayyo. Buleessa koo bulettii koo. Karoora Waaqayyoo sitti sirraa qabu karaatti nambisin. Karaatti nambisin. Warshaa Waaqayyoo baneessi kenne hin cufin. Dhala godhachuun bu'aa Waaqayyoo namaaf kennuudha jedha. Nan dubbisa. Ilaa ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuun bu'aa inni namaaf kennuudha. Ilmaan dargaggummaadhaan godhatan akka xiyya harka jagnaa keessa jiruuti. Namni warra akka xiyyaa kana mana guuttate haa gammadu. Isaan lafa yaa'itti diinota isaanitti wajjin yeroo walitti falman hin yeellaasifamani. Diina kee wajjin gaafa walitti falmitu. Diiyaabiloosii wajjin gaafa walitti falmitu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Anarraa kan hafe mucaan koo hin qaxaqaxa. Bara baraan haalelooyyaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Anarraa kan hafe ijoollee kootu isa qaxaqaxa. Hima qaxaqaxama sanyii koo keessaa Waaqayyoon kan galateeffatu dhabamu jechuudha. Bara koo keessaa Waaqayyoon kan galateeffatu dhabamu jechuudha. Wangeela kana kan lallabu, wangeela kana kan tajaajilu dhabamu jechuudha. Hin cufin obboleessa koo ofirratti. Hin cufin obboleettii koo ofirratti. Banee Waaqayyo si kenneera. Ati immoo hin cufin. Obboleessa koo hin cufin. Obboleettii koo hin cufin. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Hin cufina. Waan Waaqayyo banee isinii kenne isin hin cufina. Abbaa sagalee kanaan immoo hunduma keenyatti waan dubbatteef teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Dubbii kanaan yaa Waaqayyo gooftaa hunduma keenya waan barsiisteef, hunduma keenyatti waan dubbatteef, dhala godhadhaa waan nun jetteef, egaa warri yaa Waaqayyo gooftaa gadaameessa isaanii cufanii jiran, warri yaa Waaqayyo warshaatii bantee isaaniitti kennite cufanii jiran, ammarraa kaasanii waan bananiif, yaa Waaqayyo cufanii kan turan waan bananiif, amma boodas immoo warri gaa'ila keessa galan, yaa Waaqayyo waan hin cufneef, waan adaraa isaaniitti kennite, yaa Waaqayyo gooftaa waan ba'aniif, dhala godhatanii yaa Waaqayyo waan baay'ataniif. Seenaa waan jijjiiramuuf sagaleen kun namoota baay'ee waan geeddareef namoota baay'ee waan dammaqseef teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabajni guddaan siif haa ta'u. Dubbii keetiin nutti dubbattee ulfaadhu. Sagalee keetiin nu gorsitee ulfaadhu. Jecha keetiin gara keenya dhuftee ulfaadhu. Dhala godhachuun bu'aa Waaqayyoo namaaf kennuudha. Ilaa ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Dhala godhachuun bu'aa Waaqayyoo namaaf kennuudha. Ijoolleen ilmaan dargaggummaa keetti godhatte akka xiyya harka jagnaa keessa jiruuti. Namni xiyya kana mana isaa guuttatee jiru haa gammadu. Lafa yaa'itti diinota isaa duratti yommuu walitti falmu hin yeella'u. Mo'atee gala. Maqaa Yesus Kiristoosiin mo'ichi isiniif haa ta'u. Diina keessan mo'achuu isiniif haa ta'u. Mo'a malee mo'aminaa. Mo'a malee mo'aminaa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin mo'aminaa. Mo'atii jiraadhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedhaa. Share, subscribe godhaa. YouTube koo namoota baay'ee biraa akka inni ga'u taasisaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Guddaa tokko isin jaaladha, isin kabaja. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa waliif daddabarsaa, wal laqqabsiisaa. Namootni baay'een itti baratanii irraa gorfamanii barnoota gaa'ilaa kanaan dura darban hunduma isaayyuu dhaggeeffachuudhaaf dhimma. Barnoota baay'een immoo YouTube koo irratti gadhiifamaa jiranii waan ta'eef hordofaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa.